Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya subscribe, like nu gochuudhaan nu jajjabeessaa. Wanta haaraa jiru hundumaa isin biraan ga'uudhaaf nuti cimnaan hojjechaa jirra. Isin chaanalii keenya subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Galatoomaa. Akkam jirtu hordoftoota chaanalii Gadaatiyuu, nageenyi keessan badhaadha, kan nyaatan dhadhaadha. Har'a kan isin qabannee dhufne kitaaba Jawaar keessatti waan hedduu eegamaa jira. Ani gama koon qalbiin dhimmoota naan eegu keessaa tokko ajjechaa Hacaaluu eenyutu raawwate yookiin raawwachise kan jedhudha. Yaaliin ajjechaa Jawaar kallattiin eenyutu ajaje? Jireenya mana hidhaa maal fakkaata ture? Dhuguma dhoksaan cokkoo nyaataa turan laata? Maaliif dhaaba siyaasaatti makame? Maaliif kaafaa filate kan jedhudha. Amma siyaasa keessatti gaheen isaa maali? Garee foo maal yaada? Hundaa ol immoo hingaa boo jedhu maal jechuu isaati? Gorsa gabaabduu kitaaba Jawaar deeggartootaaf. Kitaabni kun mata duree irraa kaasee hanga qabiyyeetti rakkoos ta'e hanqina mataa qabaachuu mala. Akka nuti jaalannetti hunduu jaalachuu qabna hin jedhina. Garaagarummaa yaadaa fi ilaalcha kamuu kabajaa. Mormitootaaf kitaabni kun dirqama yaadni isin itti amantan keessatti akka barraa eeguun isinirra hin jiraatu. Kitaaba fuula 500 keessa yaadota hedduu jira. Kana guutumaan guututti mormittu jedhee yaadu. Kana irratti waliif galtanis kan irratti waliif hin galle ibsachuuf obsaan eeguu, tasgabbiin dubbisuuf miiraan osoo hin butamin qeeqa keessatti akka ibsitan isiniif dhaama. Qaamota mootummaatiif dhugaan isin dhaga'uun barbaan hedduutti icciitiin hedduun kitaabicha keessatti akka jiru shakkiin hin jiru. Yaadolee hedduun isiniif tumsas gorsa ta'uu danda'u hedduu akka jiraatan hin dagatina. Kitaaba irratti waan ijaartanii itti duuluuf jettan keessaa waan arguuf malta rifachuu maltu. Kanaaf ajajuma gubbaa dhufeen duula bantuu ta'e boromii qaanoftu. Dhaamsa onneerraa maddeen waan hin beeku hedduu waan hin qabuufis isiniif dhaama. Dhaabbilee siyaasaatiif kitaabni kun dhugaa qabsoo keenya keessa dabartee kaleessa rakaasee hanga ammaa waan keessa ceete akeeka. Kana keessatti gaheen dhaabbilee siyaasaa maal akka ture, maaltu akka gaarii ture, dogoggorris eessa akka turee fi taateewwan siyaasaa hedduun akka keessatti ibsaman amantaan qaba. Isinis bifa madaalawaa ta'een akka kitaabicha gamagamtan, miseensota keessan kallattii saniin akka qajeelchitan isiniif dhaama. Jibbi yookiin jaalalli miseensota keessan faca'u kamuu miira gaarii hin taaneef waan saaxilamu uumuuf. Walumaa galatti ammas waan ta'an irra deebi'ee isiniif dhaamu obsaaf tasgabbiidhaan ijaarsa biyya kamuu yaada tokkoon galma hin ga'u. Yaadonni garaagaraa gama gamaan walitti dhuftanii biyya ijaaru. Kanaaf jaalalli daangaa dabarees qeeqni boora hin qabne osoo madaala eeggatee gaariidhaan jedha yaada. Ammas tokkummaa uummata Oromoof. Hingaa dhugaa cichee dhara dheessee kitaaba barreesse. Jechoonni isaa biyya raasaa, ergaan isaa dhugaa kaasa. Barruun isaa hurrii buusaa, xiinxalli isaa abdii quusa. Hingaabbu kitaaba mata duree qabsoo kalee rakkoo fure. Barruu har'aa qabsoon cobsaa Oromoo koo eegaa obsa. Hayyuun kaayee gumaata isaa dhalootatu irraa misa. Daandii boruu bocee saaqaa dhama dharaattu isaan daaga. Yoo dubbatu dubbii beekaa ergaa isaa hunda eega. Yoo barreessu barruu maraa adda fooya dhugaaf qara. Qabsoo sabaaf bahe qoodaa biran darbu gaabboof booda. Hingaa tokko hiisee tokko cabsaa, tokko ajjeesee daandirraa maqsaa, qeerroo boochisee miilarraa ciraa, orma gabbisee boochisaa fira. Hin galmeessine seenaa doofaa Jawaar dhugaa oofa. Hingaa tarsiimoo qabsoo bocee gad baasaa, fuuldura himaa tatartes kaasa. Gootota sabaa ittiin dhaaddata, hadhaa qabsoo hunda yaadata. Oromoon cufti isaan koora, gootota dheeraa taphachuun shoora. Hamtuu saba isaaf lolee dheekkama, jecha qofaa miti gochaan beekama. Dhugaa mirmisaa diina goba, akeekeen beeku daandii sobaa. Kitaabni gaabbuu eessa nu geessa, dubbiin kan kee hunda macheessa. Oromoon cufti obsaan eegna, carraa qabdu warri keenya deesse. Chaanalii keenya subscribe, like nu gochuudhaan nu jajjabeessaa. Wanta haaraa jiru hundumaa isin biraan ga'uudhaaf
nuti cimnaan hojjechaa jirra. Isin chaanalii keenya sabiskiraaybii laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Galatoomaa.